موتما أوروموتي جا موتما أوروموتي أورومو بلسومي جرا أورومو وان برباد أرغتي جرا مي كم لالتات أك أرتيسي أوروموتو كودتي مي كم مال تسترغما مال جتانتي موتما كدغما موتما أوروموتي أورومو بكبوا يي ررو هولا أفتي جتان نمكلو لا إني موتما كن يي ررو هولا أفتي جتان نمكلو مالي أورومو دجتشوداف أورومو يوتيس أورومو دانيس يو ياد ملي قباتي ملي كما جتشود نتنا مما ساتي بشنيو ما سامبربان نمرغنا مما كين موتمان كن ولو ما غلط أوفيف أورومو أجيسا أمون نستبانيف موتمان الدنيا وني دو الدنيا غوتر ترمو وني باجروف كابتن غدون أوفيف نما أجيسا أمارا تسنا أجيسا تشودا أوفيف أجيسا سيجريت تسنا أجيسا تشودا سبا سبلا موتا تسنا أجيسا تشودان لولا شنيدا كلب ساجر موتما إثيوبيا كناف موتمان الدنيا كانوا رجعوا هنگامت سيرة قرتي الدنيا دا كبجو نما وانتانيف سيرة وان كبنيوف لولا جيفا موديمو في لولا شنيدا كان جيفا موتاو اتقافة ما نستاوسا وانو في سانجد تبوتاو تقول نجور جتشوكين نوتيس كياو كن ريفكا كأيد ما جرود أمله نمني أككنا يجود أميت نما يجون أككنا يجود أميت كنا وان تكوبوني أسونتاني إثيوبيا جبني أسونتاني إثيوبيا تنجبه إثيوبيا نجيبون وقاري بتكوفشان تما تكا موتمان جيرامي إثيوبيا كيست أكوار راجت أبو تكا أورومو أجيسو مالي موتمان بيجسان كيسا موتمان تيجيراتين جيرو كنو غافي قدان كنو دقو غاشاني موتمان تو قائل مللكني ديما مللكيسا أورومو فتيتو مانغورة تاسما برانتو أما سايل سلاسي دو فكوليس أورومو فتا ملسي دو فكوليس أورومو فتا إسان كن راجا كبامو يو كان ديك علامة لي إثيوبيا نمني بولشون دندو تكا إثيوبيا نمني نجاي بولشون بيكو ديك علامة لي جتشورانين مكاكي كباجمادان مكا ميديا كباجمادان مكا أمة أورومو كنا كيروس دابتو كنان مكا أرتيست فروم ساتين غلطومين هيك جير دمرتي كيرو في كاري بيجا كيسة تاني فالمتاجر أمو كسم ورا بيالا يروم ما كانوا جولين بيجا تراساس درا بتة دمتاجر تكراچو فاجر مي أتي نما أرجته جالتهم أرتيستي أمة أورومو جالتو أكارتيسي تو كوت مما لام تفكر رومو سني وقاربي جمان ثاني بالسمة كن قوتم ماليف قبصورا هدا في جيتنا كم سمايو جوزن يبوان مرجع كنيف نوريكم ندون مرجع دور أبورجا إنهم تلو بير كتوانته بينجلس كون دويت مليونان كوفي دوتة mana tigalun inji fatamu oso duuto deemun garuu inji fachu maaliif akkuma gartee irraan tanee kumaan wareegam boru mileelaan daddalanlee bulla waan ta'eef kanaaf wanni nanji ugaa dabalaa bulaa ulfinni keenyaan ja gadinirratu inumaa isa bu'aa bahii baay'ee keessanu dabarse rabbii keenya galatanii maaja bubbeen bubbisee jira naarkatti dhaamsuudhaaf ibsaa koo hursaan galaanichaa baay'ee dadhabsiise laphee koo hursaan galaanichaa baay'ee dadhabsiise laphee koo sanuun Oromoo keessatti gammaatti guyyaa takka hiriira raafteen beektu mee maqaan kan kennu maqaan koo Nairobi Kaabaa isaan jedhama. Nairobi me yeroo baay'ee bakka hiriira takka irraallee sidhabeen beeku imbaasii gururree as Londanitti akkasuma kun Manchester illee chikaatee dhufte mee hiriira gammaa irratti hirmaatte keessa mee maaltu sitti dhagama maaltu bakka kanatti akkanatti argite rooba kana keessa aduu keessa ala buluu maratu jira miidhama hedduutu keessa jira wacii baay'ee baasta kana keessatti argite waan miidhaa baay'eetu jira mee maaltu kana si kakaasise wanti na kakaasu an duraanis hiriira ba'aatuma turreerra hiriira har'a miti kan jalqabneerru Oromiyaa keessattis an hiriira ba'aatuman ture hiriirri biyya kana dhufee kanan hiriira naaf haaraa miti hambottis yoo ta'e dhagaanuu kennaniitoo dhagaa dha'aatiirraa warra guddanneedha malee har'a eegalle miti dhiiga Haacaaluu immoo ajjeesanii Haacaaluu erga ajjeesanii dhiiga isaa erga baasanii booddee erga Haacaaluu teessii uummanni Oromoo biyya kana keessa jiru hundumtuu hiriira nagaa ba'aatiirra jira hiriirri nuti baanu kun immoo haqa Haacaaluu tumbade Haacaaluu waan inni ajjeefameeruufiif waan kan biraatiif miti
haqa Oromoo dubbate waan Oromoon itti jiru dubbate malee kan biraa waan inni balleesseeru homtuuyyuu hin jiru. Haacaaluudhaan ija uummata Oromoodha kan isaan ajjeesanii. Kana ajjeesuudhaan kan ka'e immoo Haacaaluu erga ajjeesanii hooggantoota siyaasaa hunduma isaaniiyyuu mana hidhaa keessatti naqani. Isa kanaafidha kan nuti falmannu iddoo kana dhufneetoo rooban sodaannuu maalin jennu homaayyuu hin jennu. Nuuf waan tokkoyyuu miti inni kuni. Kanaafiyyuu kan nuti gochaatii irra jirru Oromoon hundumtiyyuu eddee jirru wal waamnee baanee kan falmannuu fi haqa Haacaaluu hundeessaa argachuuf hooggantoonni keenya mana hidhaa keessa jiran hundumtiyyuu akka hiikamaniif qeerroowwan keenya mana hidhaa keessa jiran hundumtiyyuu akka hiikamaniif warroonni gudeeddaman mootummaan Itoophiyaa ammaa kanatti uummattoota ijoollee durbootaadha kan inni qabsiisee poolisoota isaatiin gudeeddisaatii irra jiru. Inni kun akka dhaabbatu barbaanna. Walumaa galatti haqni Oromoo akka argamuufidha kan nuti hiriira kana qopheessinee ba'aatii irra jirru. Isa kanaaf. Nairobi kaati intalaan bootii akkasuma mootu fira Haacaaluu hundeessaati. Mee ijoollee ambootiif ammaan tana akkasuma ijoollee qeerroo Oromoo biyya keessatti argitee karaa cufaa jiran hiriira bayanii argitee rasaasa dura dhaabbachuu jiraniif mee maal dhaamtaati? Ijoollee ambootiif waan ani dhaamuufi isin bukkee jirraan jedhaaniin uummanni alaa kun hundumtuu isin bukkee jira. Uummata UK qofa miti. Qeerroo UK qofa miti. Qeerroon ala kanaa hundumtiyyuu isin bukkee jira. Namni hojii qabu, namni hojii hin qabne, namni nyaateetoo buluu danda'u, namni nyaateetoo buluu hin dandeenye, namni assaayilemii gaafateetoo tiraanispoortiillee hin qabne ijoolleen olii gadee kaataniitiin deemaniitoo dhufaniitoo hiriira ba'aatii irra jiru. Warra afaan isin achi hin qabneef afaan isiniif ta'u asiif. Isin immoo jabaadhaan isiniin jedha. Qeerroo hamboo warra basaastuu isiniif immoo isiniifan hima. Yaa ergamtoota Shimallis, yaa ergamtoota warra wanni isiniifan hima isiniif immoo. Isaan sanas akka jajjabeessitanii qarrees akka jajjabeessitanii dhaamsa kanan isiniif dhaama. Galatoom Nairobi ka adduu galatoom. Mee ayyee qeerroo biraatis as namatti argama. Asii mee xiqqoo dhiifama wajjin. Eenyu maqaa kan kee? Muhammad Hassan jedhama. Sagalee kan kelee onnaa kaasa mee hiriira har'aa kana keessa si arge mee maal fakkaata hiriira har'aa maal fakkaata akka kanaan dura irratti hirmaatan ammoo maal fakkaata mee dhaamsi ati qeerroo Oromoo biyya jiraniif qabdullee yoo jiraate mee asuma. Yaa hiriirri gaariidha haala gaariin qindaa'ee waan bareedaadha namni as dhufeef sababni isaa sagalee isaa dhageessisuudhaa fi rakkoo uummata biyyaa keessa jiruu fi rakkoon uummanni biyyaa amma keessa jiru kun isaaniif sagalee ta'uudhaaf kan yeroo kamiyyuu gaggeeffamaa jiru har'a qofaa mi'achaadha. Kuni bakki amma irra jirru akka biyyaatitti rakkoon biyya keessa jirtu suni waan uummata dhukkubsiteef sagalee uummata kennaa ta'uudhaaf kan bakka kan dhufne kanarratti